Waajjirri kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaatti damee giddu gala bahaa waliin ta'uun naamusa dhuunfaa fi iddoo hojii ilaalchisuun hojjettoota mootummaa magaalichaatiif leenjii hubannoo cimsuu kenne. Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaatti itti gaafatamaan damee giddu gala bahaa obbo Jireenyaa Taaddasa kaayyoon leenjii kanaa ga'ee duudhaaleen aadaa malaammaltummaa ittisuu keessatti qaban irratti hubannoo walii galaa uumuuf ta'uu dubbatan. Safuun Oromoon qabu maalidha? Duudhaan Oromoo qabu maalidha? Maal qabna turre? Akkamitti genne amma immoo maal keessa jirraa kan jiru sana ilaalla jecha. Oromoon akkamitti namaate tiriit godha. Nami kana dabamu amma yeroo baay'ee wanti nuyi kaafnu nami yoo waa balleesse maalumaaf hin fannifamu akka Chaayinaa. Maaluma amma dhaadhaan galu maalumaaf gamoon irraan dhaalamu jenna jechaadha dabne. Garuu safuun Oromoo duudhaan Oromoo keenya nama balleessaa akkamitti adabaa akkamitti tarkaanfii irratti fudhata kan jiru sana ilaalla jechaadha. Kanaafuu akkuma isin beektan safuu keenya ganamaa duudhaan keenya ganamaa maalidha? Isatti yoo deebine immoo kan teknooloojiin fide kun kan faranjoonni fide kanatu moor gaariidha kan jedhu sunuun ilaaltu jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii akka jedhanitti hojjetaan kamuu tajaajilaa ta'uu hubate naamusa iddoo hojii kabajuun bifa safuu fi aadaa uummataa eegeen hawaasa isaa tajaajiluu qaba jedhan. Afaan goonuu hunda qulqullina of eeggannoo waaqayyoon sodaachaa uumaa sodaachaa gochuudha. Sababni isaa rakkataan nu bira dhufu. Isa ija hin qabne nu bira dhufu. Isa naafan nu bira dhufu. Isa rakkoo qabu nu bira dhufu. Isa miidhame nu bira dhufu. Isa haadha hiyyeessaa waan nyaatu dhabde nu bira dhufu. Kanaa qiyya dabee nu bira dhufu. Hamma danda'ametti rakkoo uummataa kana hiikuudhaaf socho'uu barbaachisa. Hundi keenya geggeessitoota, hundi keenya tajaajiltoota, hundi keenya noobos hidariin jiraachuu danda'a. Alaqaa maal wanti jedhamu sun haayisara. Bariisoon gahee isaa ba'a, isinis gahee keessanii baasu. Hamma iddoo jirutti hundi keenya we are leaders. Nama wayii tajaajiluuf as ta'e. Duudhaa fi safuu Oromoo kabajuun malaammaltummaa ittisuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu isaa fi duudhaa kanatti deebi'anii hawaasa ofii tajaajiluun guddina biyyaatiif murteessaa ta'uu barreeffama mariif dhiyaate keessatti ibsameera. Hirmaattonni leenjichaa tokko yaada Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin leenjichi barbaachisaa ta'uu fi hubannoo kan gabbiseef ta'uu himanii hubannoo leenjichaan argatan hojiirra oolchuuf kutannoo qaban ibsaniiru. Leenjiin irraa hubannoo arganne leenjiin barbaachisaadha. Maaliif aadaa fi safuu irratti deebi'ee immoo waa'ee naamusummaa adeemsa hojii keessatti maal akka fiduu fi rakkoolee isaa uummataa fi yookiin hojjetaa hundarratti ogeessa jiru irratti hubannoo kennuun kun barbaachisaadha. Hubannoo guddaan argadhe naamusa jechuun uummata keessa yommuu jiraattu waan guddaa naamusa uummata kee akka itti tajaajiltu hojii akka itti hojjettu safuu kana baradhee jira. Leenjii kana fudhachuun koo immoo baay'een gammadee jira. Gara uummatatti kenna tajaajila irratti qondaala naamusa amma akka seektaratti uumnee jirra. Isaanis dhufanii leenjii kana fudhatanii jiru. Sirriitti gadi buufadha.